السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا بلاونكم ماتيكو كمرتنا في سنة ورجاني على أمور جانجل الترقمتن بكجراتني برحمة يونسينجي برحمة سبحانه وتعالى الكان قدامي تكو رمضان وبيكا ربي نراها كيبلو ليد القدر كان لربي سبحانه وتعالى يرنوها بوسوهن دكين ربي نوم كسيني خيري guyyaan kurnan kun qabdu rabbiin dandeetti isaatiin hunda keenyarra nu haa buusu. Khaliqni nu haa milkeessu guyyaa irraa kan kajeelamaa guyyaa hir'uu kasa barbaadan jedhan nabi rabbiisi sallallahu alaihi wasallam alkana irraa gaafa tokkoffaa isaatii jechaadha 21 gaafa 21 gaafa 23 gaafa 25 gaafa 27 gaafa 29 keessa barbaadan jedhan nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam. Alkan kanaga inshaallah namiga ciccimoo qabaa gaflaa'uun qabu hojiin guddatus of yaadachuu qabna. Cimnee guyyootii kana hojiin nutti baay'atus inshaallah amma dandeenye ibaadatti jabaachuu qabna. Sadaqaas waan rabbiin nu laaffisiin inshaallah rabbiin nu haa milkeessu hunda keenya. Khaliqni nu jaallatee hojii keenya nurraa haa jaallatu. Dilee keenya xiqqaa guddaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irranuuf taree jannataan nu haa gammachiisu. Rabbiin nu haa jaallatu. Nu jaallatee hojii keenya nurraa haa jaallatu. Kanaaf akkuma hadiisa keenya amma shan haasa'an keessatti dubbatan keessatti yaa nabiyyi rabbi yaa habiiballah yoo halkan kulleetul qadri ta'ee maakkamittiin du'aa kadhatte nabi rabbi gaafatte ummaan keenya shan jechaadha. Jumaan nabi rabbi yaa aanshi jedhaniin alkan kun yoo alkan leetul qadri ta'e Allahumma anta kafuwan tuhibbul afwa fa'fu anna yaa karim jedhi kana kadhu'een Allahumma anta kafuwan tuhibbul afwa fa'fu anna yaa rabbal alamin akkasitti kadhu'een inni kanaafu yaa rabbi ati dhifama namaaf goota warra dhifama waliif godhu jaallata dhifama nuu godhi jechuudha maanansa akkasii. Kanaafu rabbiin warra waliif isu jaallata rabbiin warra irra waliif taru rabbiin nu haa godhu. Rabbiin immoo nuuf araaramni inni guddaan kan rabbiiti yoo Khaliqni keenya faana alaaqaan keenya wajjin tolee waan hundinuu tola. Rabbiin hunda keenya rabbiin haala keenya alaaqaa keenya jiruu keenya rabbi wajjin kan bareeffannu rabbiin nu haa taasisu. Nama inshaallah jecha gocha keetti rabbi sodaatu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin warra afaan kana namanee arraba namanee eewakesan duwwaa ta'u rabbiin nu taasisini. Rabbiin sadaqaa keenya sooma keenya zikrii keenya nurraa haa qeebalu. Dhaabbata keenya Khaliqni nurraa haa qeebalu. Rabbiin nu hangeessine obboleewwan imaana ciccimaa du'aa itti jabaadhaa wal jajjabeessaa. Eegaa nabi rabbii guyyaatti kurnan kana keessaa namoonni isaanii qabattoo jabeeffatu jedhan sallallahu alaihi wasallam. Ofiisi baay'atti jabaatu dubartii isaan irraan fagaatu guyyaa kurnan kana yaa dubartii akka ibaadaatti jabaatan nutti itti malee dubartii irraa isa fagaatanii itti kaafa galu masgidatti galu. Kanaaf warra rabbii laafeef masgidatti galuu hin danda'a. Warri kaan immoo dubartiin nuti manuma keessaa bakka nyaatu mana waan adda addaa hojjechuudhaan shaakalamuu hin qabnu. Kanaafuu gizee waqtii qabnutti zikrii haa goonu du'aa haa goonu haa sagannu haa qaraanu quraana mun beeknu zikrii arranni keessan zikrii du'aa irraa gadi laafin obboleewwan imaana rabbiin nu gafleessin rabbiin nurraa haa qeebalu. Rabbiin sadarkaa keenya dunyaa kiraattu laafuudhu haadha nu biras bokkaatti roobe bokkaa maashaallah viidiyoon samattee waykanii waraabe jira bo'anuutti boodasini hangallakkisa maashaallah bokkaan kullee bokkaa rahmataa nu roobannaa silanni bokkaa addas jedhu yokko roobu du'aa xiqqoo waykaniin godhe qo'a booda postiin godha innaa yookiin edana ta'ala qadri rabbiin nu haa buusu rabbiin nu hanqisin hunda keenya rahmaan nu jaallatee hojii keenya kullee nurraa haa jaallatu. Khaliqni sadarkaa keenya ulaa fuudhu ulaa khayri rabbiin nuuf haa banu ulaa hamtuu immoo rabbiin nurraa haa cubu. Kan du'ee qabri jiru rabbiin jannatal firdoosiin haa hiruufi kan jiru immoo rabbiin nu haa dheeressu. Rabbiin murtee guyyoo kana keessa bahu murtee khayrii kulli rabbiin nu haa waffaqu. Hamtuu addunyaa kana kiraa immoo rabbiin nurraa haa qabu. Siniin jenna obboleewwan imaana jajjabaadhaa wal jajjabeessaa wal jaalladhaa ibaada irratti jabaadhaa du'aa waliifis godhaa
كدويفس كجروفس جلغا كينيا ربين سبحانه وتعالى دندانو فاقجلچو بيكانو فابلچو ولا لامانو هابسكسو dhukkuba qalbii dhukkuba jismi rabbina jaanu habaasu ibee namatti nu jibbu ibee dandeenyeen baane rabbinu rankaayin warra du'ee qabre jiru qora qabre mafaa qabre hara kulli rabbin wara la ilaha illa allah muhammadar rasulullah jedhe asraade kulli rabbi rahmata godhuufi nu rabbin amma jiruun bareedu rabbinu halka umri keenya nu haadheeressu rizqii nu habal'isu sooma keenya salaata keenya ibadaa keenya zikrii keenya rabbinu irraa haqee balu rabbi fulan nu rokotin rabbi nu hangesin rabbi nu jallate hojii keenya kulli nu irraa jallatu kanaaf jajjabaadha babi fillah rabbiin inshallah hunda keenya sadarkaa keenya ulaafoodhu umrii dheertuu rizqii bal'aa hunda keenya koo rabbi haa kennu rabbi waan ofii jaalatu waan gabroota isaatiin jajjaallatu kulli nuuf haa kennu rabbiin inshallah nama immoo qabeenya lalas qabaatee warra sa'aalisa wajjin hajji umraa godhu rabbiin haa taasisu inna warra hajji umraa godhan kana kulli isaanii maashaallah baran nama keenya meeddutu umraa deemee das jedha maashaallah hundarra yoo rabbi haqee balu warra muaddisan dhaquudha achi dhaquudha dheebotu kulli rabbiin haa geessu ramadaanni keenya nurkaa galaa jira jajjabaadha rabbiin waa malkeessu ka rabbiin nu hangeessin hunda keenya jechaadha babi fillah subhanallah guyyaan akkamitti fiiga sila fiiga guyyaan la ilaha illallah umri namaatti sakkanuu fiiga egaa rabbiin ramadaanni kun ragaanuuf haboo ragaanutti hin bahin rabbiin nu hangeessin abbuleewwan imaanaa du'aa itti hajabaan zikiritti hajabaan inshallah rabbiin immoo egaa inni nurra haqee baluu wallah rabbiin tawatunna subhaanahu haa kennu tokkummaa nu haa kennu waliigaltee nuuf haa kennu waliigaleellee nu haa tolu rabbiin sadarkaa keenya addunyaa karaatti ulaafuudhu hongoo ganda lamni rabbiin najaanu haa baasu dhukkuba qalbii kajismi rabbiin najaanu haa baasu abooga rabbiin sadarkaa keenya ol fuudhee nu haa gammachiisu bismillaahi rabbiin akkasaa ilaalu dilee keenya xiqqaa guddaa rabbiirra nu taree jannatul firdawsiin nu haa gammachiisu kanaaf sin jaaladhaa siniin kabaja rabbiif jecha du'aa godhaa zikrii godhaa inshallah rabbiirra nu haa buusu waleefis godhaa maatii keessaniifis godhaa kaduufis kajiruufis du'aa hin baheessa akkasiniin jedha babi fillah hunda keessan rabbi jechisi jaaladha sin kabaja jalamu rabbiin subhaana sinaa jaallatu ammanum sin gayyaroon dhufee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh keri keessa naam jiraadha du'aa godhaa munuun keessan ishee bakkum jirtamti du'aa waliif hagoonu du'aa hin kabaadaa waan ta'eef kan kadhannu rabbii keenya malee waan nama ta'e kanaaf rabbiin immoo du'aa keenya kulli nuraa qeebalu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam allahumma arhamna allahumma rizqna allahumma afina ya rabbal alamin اللهم إني نسألك من الخير كله ونعوذ بك من كل شر يا رب العالمين اللهم إني نسألك الجنة والتقى والهدى يا رب العالمين اللهم إني نسألك العفو والعافية يا رب العالمين اللهم إني نسألك العفو والعافية يا رب العالمين اللهم إني نسألك الجنة والتقى والهدى يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إني نسألك من الخير كله إني نسألك من الخير الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر يا رب العالمين يا ربي يا الله يا سميع الدعاء يا غفور يا ودود يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وقيامنا وسجودنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين اللهم إني نسألك الجنة والتقى والهدى يا رب العالمين اللهم إني نسألك العفو والعافية اللهم إني نسألك العفو والعافية يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا غفور يا ودود اللهم ارحم المسلمين اللهم ارحم المسلمين اللهم ارحم أبويا يا رب العالمين
اللهم حسن خاتماتنا، اللهم إني حسن خاتماتنا، اللهم إني أنت حسن خاتماتنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ. سبحانك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا اللهم صل وسلم على نبينا محمد.